Siitingii namni kamillee bilbila isaarraa sirreeffachuu qabuun isinitti agarsiisa. Kan isin sooshaal miidiyaa garaagaraa irraa yookiin onlaayinii irraa sarchi gochaa ooltan immiidiyeetilii riippoorti godha yookiin gara biraatti dabarsa jechuudha. Namni waan isin sarchi gootan sana beekuu danda'a. Siitingii kana yoo sirreeffatan garuu gonkumaa namni maal akka hordofaa jirtanii fi maal akka isin sarchi gochaa ooltan gonkumaa beekuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf siitingii kana sirreeffachuudhaaf jalqaba irratti gara siitingii bilbila keenyaa keessa seenna. Gara siitingii bilbila keenyaa keessa seennee siitingiin kun baay'ee dhokataa waan ta'eef bakka sarchii irratti bakka sarchi bataniin jiru kanatti kilikii goonaa jechuudha. Bakka sarchiitti kilikii gootanii akka jettanii barreessitu seendi jettanii gaafa isin barreessitan ofumaan isinii fida. Seendi daagonaastik daataa jedhama. Seendi daagonaastik daataa kan jedhu kanatti kilikii gootu yookiin seendi daagonaastik daataa kan jedhu bakka kanatti barreessitu jechuudha. Seendi daagonaastik daataa irratti kilikii gootanii gara keessaa seentu. Gara keessaa gaafa seentan akka kanatti seendi daagonaastik daataa kan jedhu kun akka kanatti banamee jira taanaan wanti isin sarchi gootan riippoorti ta'aa jira jechuudha. Kanaaf kana immiidiyeetilii ofirraa cufuu qabdu jechuudha. Kan ofirraa cufuudhaaf irratti kilikii gootanii dhuftanii goda kana agirii kan jedhu kana irraa kaasuudhaan ergaa geengoo kana duwwaa gootaniin booda okeettuun. Kanaan booda seendi daagonaastik daataan cufameera jechuudha guutummaatti. Kanaaf salphaatti kana sirreeffattanii wantoota garaagaraaf saaxilamuu jalaa ooluu dandeessu.